السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شما أركفني كبجام توتا في جالة توتا من أورمك قليل الدنيا رترجمتان كبجا في جالة لكيا وكما سنجر تانيتي سنبرها كبو سنين جتشا إجا غيار راس ودو أو إتو ساعتي كنا كبر فجرا أني أوب إنسان أوب إيشا من أولي أنقدومك أوب إكياتي ترتيغاري godina wallagga baha magala naqamte keessa waraanni bilisummaa oromoo yeroo ammaa kana magala qabachuusaa beeksisee jira. godina wallagga baha magala naqamte keessa sadaasa jaabara 2022 ganama barii irraa eegaluun dhukaasni guddaan akka ture jiraattonni magaalichaa ni himu. jiraattonni magaalichaa bilbilaan dubbise akka jedhanitti hidhattootni waraana bilisummaa oromoo ganama magaalicha galuun humna nageenya mootummaa waliin walitti dhukaasaa turan. waraanni bilisummaa oromoo kan mootummaan ABO shanee jechuun paarlaamaa biyyattiin shororkeessummaan farrajame waggoota 3 darbanii oliif oromiyaa godinaalee garaagaraa keessatti mootummaa waliin wal waraanaa jiru. taatee kana ilaalchisuun hanga ammaatti gama mootummaatiin wanni jedhame tokkollee hin jiru. kantiibaa fi bulchiinsaaf nageenya magaalattii argachuuf yaaliin godhillee hin milkooyne. ganama osoo namni sochii hin jalqabin magaalicha galan namoonni boordii jedhamutti naannoo boordii jedhamutti dhukaasa guddaatu jira. ammatti manuma keessa teenyee dhukaasa dhageeffataa jirra jedhan jiraataan magaalattii nageenya isaaniif jiraataan magaalattii nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan. boordiin walakkaa magaalaa naqamtee yoo ta'u boordii irraa fageenya meetira 500 kan hin caalle irratti ammoo kaambiin waraana mootummaa guddaatu argama. dhukaasni gaggeeffamaa jirus naannicha sanatti ta'uu akka hin oolle himan jiraataan kuni. jiraataan gara biraa dubbise ammoo miidhaan amma hanga ammaatti nama tokkorra gahellee ammaaf hin jiru. namni sochii godhus hin jiru. hidhattootni garuu magaalaa keessa galanii dhukaasni dhagahamaa jira. waraanni bilisummaa oromoo magaalaa naqamtee keessa burraaqaa jiru yeroo ammaa kana jedha. ilaala waajjira wanni magaalaa naqamtee akkanaan booji'amte dhukkeen irraa ga'ee jira amma ilaala fata poolisii ilaala keessa yaate fayyaan haadha isheeti dhukkee haadha ishee nyaatti deemte ajandaa itti dabaluunis kaleessa odeeffannoon jira ture waan isin barbaachisu bibbitadhaa suuqiin cufamuu danda'a jedhamaa ture. garuu nuti waan akkanaa ni ta'a jennee hin eegne malee jette jiraattuun magaalichaa gara biraan. mooraa keenya gadi hin baane namootni tasa bahanii arganii dhufanii garuu hidhattoota waraana bilisummaa oromoo arguu natti himan jette. dubbi himaan idil addunyaa ABO odaa tarbii opereeshinii gaggeessaa jira kan itti fufuu ta'uu himuun kaayoon isaanii caasaa nageenya mootummaa fi kaambii waraana mootummaa haleeluu akka tahe himanii jiru. mootummaan hidhattoota kanneen irratti tarkaanfii akka fudhatu yeroo garagaraatti himaa turuun isaa ni yaadatama. haa ta'u malee haleellaa qilleensarraa hidhattoota irratti fudhatamuuf wal qabatee wallagga lixaanaa boojii dirmajjii magaalaa biillaatti namoonni nagaan hedduu ajjeefamuu hedduun miidhamaaf saaxilamuu maatii miidhamtootaa fi maddeen buufataalee fayyaa irraa dubbifnee odeeffannee jirra. isaan duras hidhattootni kunneen wallagga lixaanaa mana sibuu magaalaa mandii qilxukaarraa fi lataa sibuu galanii akka ture maddeen mirkaneessanii jiru. haleellaa diroonii mootummaan bakkeewwan hidhattoonni kunniin keessa socho'uu jedharratti raawwatu wal qabatee dhiheenya kana imbaasii UK kan Itoophiyaa keessa lammiileen ishee gara lixa Oromiyaa fi kaaba shawaa Oromiyaa akka hin deemne gorsuun ni yaadatama. hidhattoonni kunneenis garee TPLF kan tibbana mootummaa waliin waliigaltee nageenyaa kan mallatteesse waliin waliigaltee waraanaa godhachuunsaa ni yaadatama. kanaan dura mootummaan TPLF hidhattoota kanneeniif deeggarsa maallaqaa fi meeshaa waraanaa taasisa jechuun himataa ture. amma akkaataa waliigaltee mootummaa waliin tibbana isaanitti TPLF qaama hidhatee biyyattii keessa socho'u kamiifuu deeggarsa hin taasisu. gareen hidhattoota ABO kunneenis erga paartii ABO kan seeraan galmaa'u qabsoo nagaatti deebi'anii adda bahuun erga bosonatti hafanii kaasee humna nageenya mootummaa waliin wal waraanaa jiru. mootummaan yeroo garagaraatti garee kana ajjeechaa fi saamichaan kan himatu yoo ta'u garichi garuu himannaa irratti dhiyaate ammoo kun naaf hin malu ani haqa kiyya haqa saba kiyyaatiif falmadha jechuun
didee jira. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota oduu gara biraatiin immoo godina Wallagga Bahaa aanaa Nuunnuu Qumbaatti ganda waamaa guddattuu magaalaa Biriqas jedhamutti mootummaan guyyaa har'aa onkololeessa 22 bara 2022 haleellaa qilleensarraa raawwateen lammiileen nagaan hedduun ajjeefamuun kanneen madaahuun beekamee jira. Lixa Shaggaritti halkan edaa kaleessa kaampiiwwan weerartuu aanaa Liibaan Jaawii magaalaa Baabbichaa, aanaa Calliyaa magaalaa Geedoo fi aanaa Miidaa Qanyii magaalaa Baallammii humnoota furguggaatuun haleelamaa buleera. Ganama kanammoo Iluu Galaan, Jibaat, Daannoo fi kan kana fakkaatan keessatti waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa hargufaa jira. Akkasumas aanaa Lixa Shaggar aanaa Iluu Galaaniin ganda Abaqoo keessatti gootichi weerartuu hedduu dhabama taasisuun hidhannoo isaanii hedduu irraa hiikee jira. Kana malees gootichi Abdii Sabaa zoonii giddu galeessa Lixa Shaggar ona Jibaat qarqara magaalaa Shananiitti humna weerartuu humna guddaan bobbaate ari'ee haxxee seensisuun hedduu dhabamsiisuun kanneen hafte boojiin hojiin ala taasisee jira. Sibiila caccabaa osoo jedhanii dishqaa booji'an, shantaate yaati osoo jedhaniin 500 itti leenjisan, gidaamii bahuu dadhabde osoo jedhaniin leeqaa naqamtee dhaqqaban. Hin tuffatin tuffiin cubbuu dhalaa, cubbuun haqa dhalaa, haqni moo'icha dhala, moo'ichi ulfina dhala, ulfina kabaja dhala, ulfinni kabaja dhala, kabajaan walabummaa dhala. Opereeshinii jabaa naamusaa fi tarsimoon hoogganametu gaggeeffame lola Mandii fi Najjoo keessatti ajajaa ol aanaan hirmaatee ture. Amma naqamte gahameera itti fufa. Opereeshiniin itti aanu waliin ilaalla. Rabbitti hirkanna haqa falmanna ni moona jajjabe duratti. Kabajamtootaa fi jaalatamtootaa, egaa qophiin ammaaf qopheeffadhe kana fakkaata. Ani qopheessee kan dhiyeesse Amiin Awwalii. Hanga qophii birootiin walitti deebinutti turtii gaarii.